Impaayerri Itoophiyaa erga xumura jaarraa 19ffaa saba Oromoo bal'aa afaan qawween gantoota sabaa kanneen akka goobanaa daachee fayyadamuun cabsitee aadaa, afaan, amantii fi sirna bulchiinsa dimokiraatawaa gadaan akka baduuf irratti hojjechuu eegalanii Oromoo bakka cufatti boossisuu hin dhaabne. Impaayerri Itoophiyaa olaantummaan saba tokkoo gama aadaa, amantii fi afaanii keessatti dagaaguuf barbaadamee ijaarame kan abbootiin isaanii waggaa 150 barcuma siyaasaatti dabaree wal furaa asiin gaan dhiiga ilmaan Oromoo akka lolaa gannaatti dhangalaasaa, lafee isaa caccabsaa, qabeenya mancaasaa, godaansisaa fi lubbuu hedduu dhabamsiisaa as geesse. Impaayerattii keessatti ilmaan Habashaa kaaba impaayerattii keessaa ba'an qofa osoo hin taane kanneen saba biroo keessaa carraa argatanii aangootti ol ba'an cufti piroojeektii Habashoonni Oromoo cabsanii Oromiyaa irra burraaquu barbaadan sana hojiitti hiiku. Erga impaayerattiin afaan qawween Oromoo dabalatee saboota hedduu of jala galchitee moototni Oromoo fi Oromiyaaf nagaa fidan kan hin jirre yoo ta'u, mootiin amma maqaaf paartii Oromoon bakka bu'ee aangoo irra jira jedhu kan bu'aa qabsoo saba Oromoo butee barcuma siyaasaatti ol ba'e Abiy Ahimad yakka waraanaa fi duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwachaa jira. Yakki hiriyaa hin qabne murna faashistii bilxiginnaan Oromoo irratti raawwachaa jiru bu'aa siyaasaa akkasumas dantaa xixiqqoof jecha kan dhoksanii fi addunyaanis ija ishee miidhaa kanaaf kennuu dadhabuun inumayyuu Abiy Ahimad gocha hammeenyaa isaa jabeesse akka itti fufu godhee jira. Wayita dhimma Tigraay fi addunyaan keessaayyuu Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa dhiibbaa guddaa irraan ga'anii TPLF mataan nafxanyootaa Abiy daakuu qilleensa keessatti bittinnaa'edha walitti fidaa yoo jedhan eessaa argu hin jiru jedhee akkasumas hoogganaan waraana raayyaa ittisa impaayerattii Jeneraal Biraanuu Juulaa aangoo irraa bu'anii bosona keessa deemuu kana sanyii keessaniin hin baasin jedhanii miidiyaan paarlaamaa fi qondaaltota waraanaa sobaa turan 2 bara 2022 walii galtee dhukaasa dhaabuu paartii juuntaa fi ergamtoota diinaa seenaa Itoophiyaa jechuun hadheessaa turan waliin taasisanitti dachee Oromiyaa irratti boombiisamii gadi roobuu fi waraana lafoon ilmaan Oromoo akka baalaa jumlaan harcaasaa jira. Murni bilxiginnaa jalqabuma ijaarsa isaarraa kaasee weerartoota lafa Oromoo jabeessuu fi barcuma siyaasaa Abiy Ahimad cimsuun nama tokkitti impaayerattii keessatti waan barbaade gochuu danda'u taasisuu irratti hojjetameen cunqursaa guddina maatii keessatti isa mudatee fi hawwii aangoo bara TPLF horachaa ture yeroo aangoo qabatutti dhimma itti ba'uun olaantummaa sana sirnaan ilmaan Oromoo jiraachuu Abiy Ahimad xumura bara 2017tti baree dantaa isaa fi finxaaleeyyii Amaaraaf jecha lafa irraa duguugaa jira. Lola waggoottan arfan darban erga aangoo qabatee Oromiyaa keessatti lafoo fi xiyyaaraan geggeesseen ilmaan Oromoo sadarkaa hunda irraa ajjeefamaniiru. Lolli kun ilmaan Oromoo addaan qoodanii duguuggaa sanyii irratti geggeessuuf jalqaba Wallagga irratti xiyyeeffatee geggeeffamus booda irra Gujii lamaan Boorana akkasumas lafa Tuulamaa irratti Arsii, Harargee, Walloo fi kan kana fakkaatan irraa jabaatee itti fufuun mana maatii Oromoo hedduu gaddi akka seenu taasisanii jiru. Murni bilxiginnaa faashistummaa isaa itti fufuun lola lafoo geggeessaa jiruun cinatti xiyyaara waraanaa haleellaa godina lixa Shaggar ona Meettaa Walqixxeetti onkoloolessa 19 bara 2022 eegaluun namoota nagaa 16 ol ajjeesee gariin madeessee turtii guyyoota muraasaan booda godinichuma aanaa Cobii ganda bakkee oofuu keessatti namoota 100 ol ajjeesee 100 ol madeessuun ni yaadatama. Haleellaa kana godina Bahaa Wallaggaa ona Waamaa Hagaloo fi Waayyuu Tuqaa keessatti geggeessuun miidhaa kan qaqqabsiise yoo ta'u lixa Wallaggaa Boojjii Birmajjii, Najjoo, Mana Sibuu fi Qilxukaarraa keessatti haleellaa xiyyaara waraanaa diroonii fi kanneen biroon murni bilxiginnaa raawwateen lubbuun hedduu darbuu fi qabeenyi manca'ee jira. Haleellaa Laalessaa onkoloolessa 31 bara 2022 irraa qabee
hanga sadaasa 9 bara 2022tti onoota lixa Wallaggaa keessatti haleellaa geggeeffameen maatii tokko keessaa namootni 2 ol maanguddoo hawwanii fi daa'imman hedduutu lubbuun darbe. Miidhaa akkaan guddaa lubbuu ilmaan Oromoo giddu galeessaa fi lixa Oromiyaatti obbaasee fi fuulduras Oromiyaa bakkoota birootti ajjeesu kana ilmaan Oromoo walirratti ilaaluu hin qabani. Addunyaan har'as kan Tigraay boossi waltajjiin cufti waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'u murna Finfinnee fi TPLF akka fudhatan beeksisuun ammayyuu akka gargaarsi namoomaa Tigraayin hin qaqqabnee fi miidhaa murni bilxiginnaa raawwate qoratamuu qaba jechuun Ayirlaandii osoo hin hafin paarlaamaa gamtooma Awurooppaa irratti ejjennoo ishee gidduu kana calaqqisiisaa turte. US Ameerikaa dhaabbatni falma mirgoota namoomaa fi xiinxaltoonni siyaasaa addunyaa kanaa gadi ba'uun imimmaan haadha Tigraayiif yeroo iyyan ilmaan Oromoo garuu sababa gosa Oromootu aangoo irra jira jedhamee fi tokkummaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbachuu dadhabeef waan Oromoo dubbachuu irraa duubatti jedhanii jiru. Aljaziraan du'aatii fi madaa'u nama tokko Tigraay keessatti raawwatu yeroo gabaasu Oromiyaa keessatti kurnootaan du'anii uwwisa miidiyaa hin arganne. Kun kan inni agarsiisu dhimma Oromoo irratti namootni Oromoof anatu beeka jedhan akka isaaniif tolutti irratti hojjetanii jiraachuu agarsiisa. Yeroo ittiin dantaa sharafachuu barbaadan qofaa dhimma Oromoo dubbachuu barreessuu fi akkaataa barbaadanitti qofaa fala akka argatuuf hojii dippiloomaasii akkasumas gorsa warra adii fi bilxiginnaa waliin geggeessu. Aadaa siyaasa adii kan fudhatan hayyoonni siyaasaa Oromoos keessaa filanii fi yeroo barbaadanitti qofaa miidhaa Oromoo boo'u Oromoo hundee irraa sirnichi miidhaa jiraachuun isaa dagatamee sirnichi hafee qaama birootti quba yeroo qaban mul'atu. Qawwee hiikkadhaa nagaan marii godhaa fi furmaata siyaasaa barbaadaa jechuun ni dubbatama. Eeyyee rakkoon kamuu dhugaan akkuma jaalmarroon namni tokko dhugaan barcuma siyaasaa tikfachuu isa jedhu dhiisee rakkoo uummataa furuuf yoo dhufe furmaatni waaraan ni dhufa jedhan sana aangawootni siyaasa bilxiginnaa sanaaf qophii yoo ta'an dhugaatti wanti namni dubbatuu fi barreessu kun hojiitti ni hiikama ture. Kana garuu bilxiginnaan gochuu hin barbaadu. TPLF fi bilxiginnaan dhiibbaa cimaa Ameerikaan gooteen waliigaltee irra ga'u Ambaasaadar Reedwaan Huseen dursaan jila garee maree Itoophiyaa dubbatanii jiru. Har'a murni bilxiginnaa dallaa cimaan weerartoota lafa Oromoo finxaaleeyyii Amaaraan itti ijaaramee jiru abaa'oo waboo waliin araara akka ta'u hin hayyaman. Kanaaf murna bilxiginnaa araaratti fiduu waan lamatu isa dirqisiisa. Tokkoffaa humna waraana bilisummaa Oromoo fi dhiibbaa Ameerikaa akkasumas michoota isheeti. Egaan adeemsa lola mirga abbaa biyyummaaf waraanni bilisummaa Oromoo murna bilxiginnaa irratti taasisu kanatti ilmaan Oromoo biyya ambaa fi impaayirattii keessatti wal faana sagalee ta'uu dadhabuun Oromoon dhoksaatti akka jumlaan duguugamu ta'ee jira. Iyyi watwaannaa mankaraarrii fi boo'ichi sabichi gochaa jiru dhiigni dachee irra dhangala'ee lafeen cabe foon gubatee fi lubbuun lakkoofsaan hedduu ta'ee darbaa jiru sagalee hin arganne. Lubbuu ilmaan Oromoo dhumaa jiru garaagartee tarsiimoo siyaasaaf jecha moggaatti gatuutu nu irraa mul'ata. Namni jiru du'aa saba isaaf yoo hin iyyin du'aa waliin caalu. Murna bilxiginnaa waraana isaa faannoo Amaaraa humnoota waboo fakkeessee ijaaree bobbaasee fi loltoota Eertiraa fayyadamuun duguuggaa sanyii raawwachaa jiru gochi isaa addunyaa duraa yoo dhokate attamiin ilmaan Oromoo jalaa dhokata. Dhokachuu hin qabu. Foon keenyatu gubate, lafee keenyatu boba'e. Oromoon cinaaksanitti yeroo tuqame Wallaggaa, Boorana, giddugaleessa hanga Wallootti iyyee ni birmate akkasumas ni sirreesse. Har'a walirratti ilaaluun kun eessaa dhufeen komee hawaasaa fi quuqamtoota sabaati. Onkoloolessa 31 bara 2022 irraa qabee haleellaa lixa Wallaggaa irratti bifa haaraan murni bilxiginnaa lafoo fi xiyyaaraan raawwachaa jiruun
miidhaan lubbuu qaqqabe qofti hedduudha. Haleellaa bineeyyii jibbiinsa Oromoo irraa qabaniin raawwachaa jiru kana tokkummaan dura dhaabbachuun furmaata. Duulli Oromummaa cabsuuf diroonii biyyoota Turkii, Chaayinaa, Yuunaayitid Arab Imiraatisii fi Iraan irraa argamu akkasumas meeshaalee waraanaa ammayyaa liqaa fi gargaarsaan dhufuun uummatni Oromoo dhumaa jiru kanaaf sabni cufti birmachuu qaba. Oromoon tokkoomee humna ta'a. Bittinnoofnaan qofaatti dabaree haleelama. Ulee hammeenyaa impaayera fedhii naftanyootaa guutuuf ijaaramte kana keessatti Oromoon boo'ee Oromoo inni biraan taa'ee imimmaan isaa ilaaluun fafa. Tokkummaa jabaan kana artistiin yoo goobanaa nuuf dhaame Oromummaa qofaan jabaannee murna haadha Oromoo boochise dachee Oromoo dhiigaan faalaa jiru ofirraa fonqolchuutii barbaachisaadha. Nagaa waaraa bilisummaa fi walqixxummaan saba keenyaa tola hin dhuftu. Oromoon waan qabu jabeeffatee hayyoonni Oromoo dhugaa Oromoo dubbachuu jabeessanii waraana bilisummaa Oromoo cimsuunii fi humna diinaa diiguu irratti jabaannee yoo hojjenne boo'icha Oromoo yeroo xumuraaf godaansisne boqonnaa bilisummaa haaraa keessa jiraachisuu ni dandeenya. Kana gochuuf ammoo sabni keenya daran gurmaa'ee jabaachuunii fi waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo cimsachuun akka ta'e hubatamuu qaba. Sabni waraana hin qabne hin saalfatamu, hin kabajamu, hin sodaatamu, abbaa fedhetu boossisaa oola. Saba guddaan gaanfa Afrikaaf sodaatamu waggaa 150 biyya isaa dhabee biyya ta'uuf hanga ammaatti falmachaa jiraachuun qaanii waan ta'eef rakkoo kana keessaa guutummaatti ba'uuf bakkayyuu iyya haadha Oromoof birmachuun murna faashistii kana dura dhaabbadhaan dhaamsa keenya xumuraati. Iyyee fi watwaatnaan Oromoo haa dhaga'amu. Tokkummaan yoo falmanne gabrummaa hundee gadi fageeffatte ni buqqisna. Oromoof sagalee ta'uun dirqama Oromummaati. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamu. Qophii addaa mata duree iyya birmannaa dhabe haleellaa xiyyaara waraanaa fi lafoon Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru jedhu kan daandii Elemoon barraa'e qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan sinfaana ture an iccitii bantiiti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turuu keessaniif guddoo galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof.